ho jette Jawaar Mohammadin nafxanyaa garasitti Abiyyi garasitti kan naqee boollatti naqee si warra miidiyaa irra taa'ee maqaa isaatiin daldalatu kana attee qilee keessa buuste qilintoo keessatti lafaan dhooftee biraa deebite ati jireenya mataa keetii jiraatta daasporaa keessa garuu gaafa gabaa barbaaddu warri miidiyaa ajandaa uumuu gaafa barbaaddu maqaa sana fuutee gadi baate diraamaa rukutte lubbuu nama tokkootiin sochoota kanniisa beekta miti akkas hin ta'in kanniisi yoo mootiin see jalaa duute waa beetaati jecha kanniisi gaafa mootiin see irra jiru isinitti meeran dhaloota akkasitti miidiyaa irra naannee maqaa kanaan daldalatu wala sheekii kaabine paasterii kaabineen kee daa'ima si gadaan tura amma maanguddootti maqaa kanaan kan daldalatu warra Jawaar paaswoordii isaanii jalaa fuudhee mana hidhaa keessa taa'ee jiru sammuu isaanii isaan socho'aa jecha garuu waa beetaata beekan arras inni sin diraamaa sin daldalaa jirtan waggaa 3 baranaa utuu dubbatamu hiyyoo jettanii tokkitti isa jala yaate qabsoo Oromoo akka miidiyaa irra naxxee gurgurattee akka deebite amma wantati ajandaa kana Oromoo raawwamte dhukkubbii isaanii maali yoo jettan yaadala Oromoo tajaajilisuu dandeessu dhukkubbii isaanii inni guddaan waa'ee waraana bilisummaa Oromootu miidiyaa kana dhaalee jira imma Tigree taane dhimmi olaanaa nama miidiyaa irra jiru Oromoon of harkaa qabu ajandaa waraana bilisummaa Oromoo waa'ee walabummaa Oromiyaa irrattitu ummati waan qabu gurgufatee gargaaraa jira naamani amma gidduu kana maqaa isaa leellisaa jettini boorimmoo gadi baate maal baruunaaf goofan diibanattee itti maallaqa saammachuudhaaf miidiyaan sis namni dhuunfaasis gadi baateetu maqaa kanaan daldalattee birrii saammattee ol deebi'uudhaaf araada sitti taanaa miti kana diriira baatu bara yoo irraa bu'aa buufatteera seneti meeqa dubbisneerra maaloo dubbisneerra jaallattu jibbitu garuu hiriira keetiin utuun taane jarri kun rabbii gaditti lubbuun jara kanaa kadhooshuu danda'u waraana bilisummaa Oromooti isumatarra balaaleffattee dhiibbaa irratti uumaa jira maaloo jettee miidiyaaraan shebboon kee maaloon kee asii ganamaa galgala irratti xibaaltu kun isumatu si bilisoomsa garuu baqataa mataatee hafta quba qabaadhu daba kana gootee waraana bilisummaa Oromoo biyya baasa gaafa dhaalu dhaquuf jirta arguuf jirta hireen Jawaar Mohammadis hireen eenyuyyuu rabbii gaditti waraana bilisummaa Oromoo harka jira isamma ajandaa isaa Oromoo harkaa gaturaaf daasporaa kana keessatti mee gadi bee koominitiin Oromoo tokkoon kee wal arguuraaf jirra walloo ganamaa galgala dirooniidhaan tumamaa jiru yoo maqaa amantiitiif deemte ta'es munna gandaan of ijaalteera jara quba qabaadhu koominitiin jirtu lafarra dhugaa amantiitiif utuu ta'e akka dhala namaatti yaadde utuu ta'e walloon tumamaatti jiru walloo yoo xinaatti parsantii 99 ol ummata amantaa musliimaa hordofu eenyummaa isaa ganamaa galgalatti cichee ofirraa faccisaa jiru gaafa maskiidii xiyyaaraan tumamu guyyaa tokko gadi baateetta amma sababa marsame jettee ajandaa mataa keetii uummatteeni Oromoo joonjessuudhaaf Jawaartu marfamee mana hidhaa isaanii cabe obbo Baqqalaa yoo ta'e hin gowwoominaa ijoollee obbo Baqqalaa beelooraaf itti gargaaramu daboo waammachuudhaaf furachuu baattes obbo Baqqalaan beelooraaf itti dabalaman isaan itti fakkeessiidhaaf utuu isarra gadi isaanii bee xistiin baan jettu waa'ee obbo Baqqalaa namni wallaaleen jiru kun ajandaa Oromoo raawwamtee Oromoo joonjessuun barbaadin isaanin beelooraaf of dura qabaan deemin namni gandaaf wal jala yaa'u deemee qileema keessa badda argineerra isa darberra dogoggora keessa darberraa baruu dadhabuu keetu arras gad deebite akka sheekiin kaabineen gadi baate lubbuun Oromoo miliyoona 50 lubbuu tokkitti Jawaar hin caalu Oromootti miidhaan fidu jette. Dhugaa dubbachuu yoo ta'e garuu isa lubbuu tokkitti isa Oromoodhaaf kennee jirtu eenyuu kee caalasas keessa taa'ee geeraruuf siisa sheekii kaabinee paasterii kaabinee kanarraa isa tokkitti isa lubbuu isaa Oromoodhaaf kennee jirtu irra bu'aa qabu Oromoodhaaf. warra araada dhiiga Oromootiin daldaluu bara jarri kun warra miidiyaa irra taa'e hiriira waammatu biyya keessas akka goona jedhee yaadu amma gaa shalabbee lamaan tokko itti maallaqatti ergite ittiin qabattee ijoollee nagaamoo gadi baaste lubbuu isaanii galaafatte kunoo akkas ta'eera waan bu'aan buune tokko gaara dhiibdee kuffisuu hin dandeenye maaf itti naannoftee dibbee tumta sababa keetiin garuu lubbuu baduuf itti gaafatamuuf jetta qeerroo marsaa tokkoffaa qeerroo Oromiyaa qeerroo maalii qeerroo biyyoolessaa maaloo jette maqaa qeerroo bilisummaa Oromoo dagatte diraamaa hojjechaa baate lubbuu meeqa gaagaatanii akka ol deebitan beenna ammas maan lubbuu gaagaasisuuf dhaloota biddeen abjuu nyaata akka keetii kana jara kana joonjessuudhaaf jara kana lubbuu isaanii dabarsite ittiin faayidaa argachuudhaafitu olola oofaatti jetta waa tokko beekadhu garuu qeerroon yaalee ta'uu dinnaan qeerroon inni sammuu isaa sirri inni murna jala yaane inni dhugaaf kaayyoo jala yaa'u waraana bilisummaa Oromootti dabalamee jira maallaqa muraasatti argite magaalaa muraasa keessatti hojii dhabdoota akkuma ammaa ashaagireen ammaartee dirree waraanaatti ergaa jirtu gadi baastee lubbuu jara gaagaasisuu dandeessa waa fiduu dandeessu garuu sitti meera ammas maqaa kanaan hin daldalinii itti bullisitee lafa duwwaatti dhuguma itti fakkaannaan si wajjin jirra masaraa gumna jennaan dhugaa itti fakkaatee Jawaariin bokkositee dhatte kan qilintootti
qilee keessa buusee deebi'e si warra maqaa isaatiin daldalatu qaba. Utuu kaleessa gaafa warri hayyoota Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo gaafa lakkii wanti kun sirrii miti jedhee dura dhaabbate utuu dhaggeeffateera ta'e utuu xiyyeeffannaan isaa waraana balleessuu miti ta'e salphina kana keessan galuu ture silaanni. Arras beekadha. Itti bullissitees lubbuu isaa oolchuu hin dandeessu. Dubbittiin maanni beektaa? Miidiyaa irra maqaa isaatu badaa dhufe. Maqaaraan hin bilisoomnu abbo kaayyooraan bilisoomna nuti. Nama kaayyoo jala hin qabne jala moo yaate sumatu salphate argite salphin atillee maal taate daasporaa keessa teessee maqaa isaatiin daldaltee biizineesii banattee miidiyaa banattee ittiin eebuu kee baata amma gaafa maqaa isaa akkasitti dhaamu siin si qaanessa yoo dhala namaa taate dhuguma akka dhala namaatti mataan keen hojjete yoo ta'e maaf yakka wajjin hin kaastu yakka kana jedhamne waraana bilisummaa Oromoo irratti ni godhe wajjin nuyi yeroo itti yakka wal irratti lakkoofne mana murtiitti wal dhiyeessinu miti dhimma bilisummaa Oromoo walabummaa Oromiyaa irra hojjetaa jira waraanni malee yeroo sanaa irra hin jiru garumaan utuu dhuguma akka namaatti yaadde ta'e ajandaa sana maan goote. Argite? Koominitiin Oromoo gadi ba'iitii ibsa baasii maqaa sanaan qabadhu diraamaa sanaan qabadhu hojjedhu ati munna gandaati malee Oromoo kan bakka hin buune ta'u Oromoon beeku. Silas Oromoo bakka hin buutu. Koominitiin Oromoo daasporaa keessa jirtu caasaa gandaan of ijaaranii gandi tokko munni tokko keessatti of ijaare waan fedhe isaatii ta'e duwwaa irratti gadi ba'ee kan inni ibsa baasu waan fedhe isaatii ta'e irratti gaafa tirattee waa'ee Oromoo walii gala Oromoon godina akkasii akkas tumamaa jira jettu koominitiin Oromoo siyaasa keessan galu jetti. Gaafa barbaadde immoo namni isheen barbaaddu immoo gadi baatee dhufteetu ibsa naa baasta. Kan Walloodhaaf gadi baatee sagalee hin taane, kan Wallaggaaf sagalee hin taane, kan Shawaaraaf sagalee hin taane, kan Gujii Booranaaf sagalee hin taane, lafa ilmaan Oromoo dararamaa jiraniif sagalee hin taane gadi baatee nama tokkoof ibsa baasta miti wal arguuraaf teenya eenyummaa kee Oromoo biyya keessaatti himna nuti. Eenyuun bakka buute akka diraamaa dalagaatti jirtu. Qalbii keetti deebi'ee amma sitti himna. Hireen dhala Oromoo rabbii gaditti waraana bilisummaa Oromoo harka jira yeroo ammaa kana. Isa biyyarra jiru isa qabsoorra jiru irraa sitti dubbachaa. Hidhamtoonni siyaasaa tokkoon isaaniillee harka waraana bilisummaa Oromoo irra jira. Wallaalota keenya barsiisannaa jedhe bara. Wallaala nama godha dhugaadha. Beekaa jala yoo taate beekaa ta'uu dandeessa yoo qalbii qabaatte. Hin barsiisannaa jedheera dogoggora godhame sana. Ganaammoo barachuuf jirta atis wajjiniin kan dogoggorte miidiyaa irratti sagalee isaa leelliste ittiin immoo goofandii banattaa jechaadha. Oromoo laali kan. Amma ajandaa firfirsan miti amma yaada isaaniitti miidiyaa irratti of ijaaruun bilisummaa Oromoo irraan fidu dhala Oromoo quba qabaadha. Kanaafuu dogoggora akkasiirra bara qalbii kee deeffadhu waraana kee bira dhaabbadhu waraana keetu kabaja Oromootti gora waraana keetu salphina Oromoo irraa hambisa malee olola tafuuftu lubbuu dhala nama tokkoo lubbuu miliyoona 50 waliin rukuttee kuttee waa tokko miti. Waggaa 3 guutuu Gujii Wallaggi yeroo itti dhiigaa ture arra kabaja isaan argachaa jiran argachaatiin jirtu barate. Garuu warra Wallaggi bilisoomeera jedhee waraanni bilisummaa Oromoo yookaan Gujiin bilisoomeera jedhee Walloon bilisoomeera jedhee waraanni bilisummaa Oromoo iddoo itti dhaabbate tokko hin qabu. Oromoof Oromiyaa bilisoomsuuf gadi ba'e kaayyoo isaas kana wanta ta'eef. Lafa bilisoomse uummataan nagaan ofiin jiraadhu jedhee uummati gammachuu akkamii keessa akka jiru argaatti jira. Si gube kabaja waraanni bilisummaa Oromoo namatti toru kanarraa illee baruu danda'uu qabda bara. Kaleessa aangoo sitti fakkaata miti arra uummata akkamitti bashee waraana isaa wajjin akka inni lafa bilisoomsaa jiru irratti. Sanaan uummata kakaasu manna. Maadheen nama tokko jalatti of ijaarte qalbiin kee akka nama tokkitti kan yaadu. Lolaadhaati. Lolaa duwwaatu bo'oo keessa yaa bar bo'oo tokko irra yaa. Lolaan tokko jabaa gaafa ta'u jechaadha bokkaa guddaa yookaan galaanni wayii yoo itti makame bo'oo sana cabseetu iddoo biraa keessa deema jechaadha. Jaamaa ulee nama tokkoon harkifamu hin ta'in. Mee sammuuraan deebii yaadi. Oromoo maaltu baasaa jira? Waa'ee Oromoof Oromummaa irraa dubbadhu. Waa'ee waliigala Oromoo irraa dubbadhu. Waa'ee nama qeenxee lafa kaa'e. Nama qeenxee jechuun sitti meeran. Caasa sanaan kan deemtu waabee ta'uudhaaf deemta. Waabeen maanni yoo jette kanniisi mootiin see gaafa jalaa du'u kanniisi kaleessa gaafa mootiin see jiru. Iddoo daraaraa babbareedaa irra teesse wanta gaarii irra teesse fiddee dammeessitu gaafa mootiin see jalaa du'u waabee taati. Waan hin baay'ee taati. Kosii keessa teessi lafa kosii irra deemti waan hin taane irra teessi dhuma irra teessa fa'aa deemti beekta mana shaayii deemteetu minjaala yookaan xarapheezaa irra qubatti gaafa namni shaayii dhugu. Birciqqootti shaayii dhugu sanaan achumatti cafaqee ajjeesaa jechaadha. Dhummisee akkas ta'ee bada atis akkattaa atti jirtu quba qabaadha. Sammuu nama tokkootiin kan socho'atu. Akka Oromootti yaadi akka mataa keetitti yaadime akka nama tokkootti. Oromootti maal hanqate jedhe yaadi. Dubbiin amma sitti nima jala sarare
wanti sin dogoggorse maanni beekta yoo maqaan sun dhaamu kumaaf kitilaansi jala yaa sheekii kanallee kan dogoggorse beekta warra sooshaal miidiyaa irra isa jala yaa'anidha yoo inni maqaa sana akkasitti dha'e meeqatu jala yaa'etu dhugaa keeti sheekii koo dhugaa keeti nama rabbii dhugaa keeti maaloo jedhee koomentii kennaa wallaalee miti sheekiin kun gubaa qabaadha beekamtii isaatu gadi bu'a tani maskideessaa sana keessa munnachi keessatti baay'atee jiru kun munna akkasitti of ijaaree jiru gandaan of ijaaree jiru wanta ta'eef yoo inni akka jedhetu irra miindaan isaa dabalaaf miindaa ittiin argatu wanta ta'eef dogoggoriin dhala Oromoon dogoggorsin wallaalaa wallaalchisin uummata kana afaan faajjii uummata kana keessan gashin akka jetteef Oromoon miliyoonii 50 dhumu tokkos hin jiru Oromoon sababa malee du'u tokko hin jiru garuu dhaloota joonjessuudhaaf dhaloota lubbuu isaanii gaaga'uudhaaf sheekii kaabineen of ijaartee miidiyaa irratti gadi baatee xibaartu yeroo itti gatii kee argattu fagoos miti. Waan gochuu hin dandeenye tokko irraa maaf dubbattaadha inni guddaa. Waan tokko achi butuu hin dandeenye maa dubbatta. Amma gaamme galgaloo inni jedhamu kun amma shebboo irra jiru kun ganamaa galgala waraana bilisummaa Oromoon balleessuu barbaada. Kaleessa garuu ilaala dhaqaa dhaggeeffadha waan inni kaleessa godhe. Uummata tokkotu wal argee lixaarraa dubbisnaa uummataa wajjinitti quunnamtii goona jennaan inni achi idiitii isaaf godhu maal jedhe uummata miti woboodha jedhee achuma keessa jira isanni laayivii kaleessa dabarsaa turerra jalqaba uummata irraa soorsiisnaa jedhan maqaa waraanaatiin daldali marroon asiin baduu qabaa asiin akkas ta'uu qaba dhiibbaa irratti humnaa hin ta'u taanaan garuu maaloora jettee kan leellistu achuma keessaa wabooma achi keessa jiru bara marroo jechuun wabooma achi keessa jiru waboo achi keessa jiru jechuun marroo jechuudha quba qabaadha marroon akka sirnaatti malee kumsaa dirribaa sitti hin fakkaatin. Gootota Oromoof Oromiyaadhaaf aarsaa kaffalanii akkasitti gadi ba'anidha jarri kun. Asii maqaa isaaniitiin daldaluu barbaadan argee lixaa keessa warra socho'aa jiran fuute asirratti immoo dhufte waraanni kun akkas ta'uu qaba wanti nuyi barbaannu lubbuu hayyoota keenya duwwaadha. Hayyuu lama sadii qabda taanaan yoo isaan rabbiin godhin malee yoo isaan dhabamanii hin baddaa jechaadha akka yaada keetti. Sheekii nama tokkittii isaatiin jettu kun miliyoonii 50 waan baduuf hin qabu. Ajaja rabbi biraa ba'e eenyu hambisuu hin danda'u. Nafxanyaan hin balleessitti taanaani atakaaroo miidiyaa irratti humteen Jawaariin hambisuu hin dandeessu. Tokkoon kee kana quba qabaadha. Yeroo sana maal taataga? Rakkoon keessa maal beekta? Hireen lootariin see tokko namaa ba'a. Lootariin see tokko beeraaf hayyoon Oromoo walitti dhufan miidiyaa ni dhaabbate irratti daayirekteera ta'ee ittiin mul'atee gadi baanaan qabsoo Oromoo walitti fidee jette qabsoo Oromoo kan walitti fide hayyoota Oromooti warra miidiyaa kana jaaree. Oromoon miidiyaan qabu ture. Qabsoo finiinsuyyuu malee garuu an ergama isaaniitti jedhee inni iyyuu lallabateera. Ergama qeerroon bilisummaa Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo ijaare 2005 kan ijaarame kun sitti 2015 2016 ijaarame sitti fakkaate. Bara miidiyaan OMN ijaarame jecha akkasitti Oromoon dogoggorsin. Lootariin tokko saaba'eera miidiyaa sana irratti daayirekteera ta'uunsaa sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo biyya keessaa fuudhee afarsuunsaa abbaa qeerroo gootee lafa keessatti inni garuu biyya keessa galee dhugaan intarviiwuu godhe dhaggeeffata. Sanas immoo miti. Ragaan lafarra jira. Inni yoora kan inni dhufeetti makame miti. Utuu inni qabsoo Oromootti makamin iyyuu qeerroon bilisummaa Oromoo hojiirra jira. Injiinar Tasfaa'uun Camadaa fa'aadha. Warra aarsaa kaffalee darbe kanatu ijaare bara. Marsiin Abbabaa fa'a. Sitti garuu kaleessa argite miidiyaa irratti. Akkuma ijoolleen dhaloonnoo Opiidiyoo mucaatu kanaan dhaqoo fuudhu hundumata abbaa kootii jedhe. Dhaloonnoo Opiidiyoo amma gootota Oromoo makaadha yoo jette warra bara Opiidiyoo kana keessa dhalatte eenyu jetti? Abbaa Duulaa Gammadaa fa'aa jetti. Junaddiin Saadoo fa'aa jetti. Warra ayidooloojii jiraatiin guddate gadi baatee pirezidaantii isa argite dhaltee isa argite wanta ta'eef. Atis kaleessa miidiyaa irratti dhuftee isa argite wanta ta'eef hayyuun Oromoo isaa beekaan Oromoo isaa qalbiin Oromoo hundumtu isarra jira jettee Oromoo joonjesita. Caasaan dudda duuba jiru garuu suma fuudhee galaafata quba qabaata. Maadheen amantiidhaan gandaan munnaan of ijaartee eessa gahuu hin dandeessu. Oromoo kan bilisoomsu isa caasaa gandaa caasaa maaloo kee caccabsee shinnii gaatta awwaalee darbe kaayyoo qabsaa'ota kaleessa kaayyoo jaalladhii gammadaaf maqaa isaaniitiin immoo daldalatan. Afuuftuun namaa duwwaa. Isaanin piroofaayilii irra kaa'atta faallaa isaanii deemta. Isaan nama tokkoof hin qabsoofne quba qabaata. Baaroo Tumsaafaa nama tokkoof hin qabsoofne bara. Aarsaan hooggantoota Oromoo adda bilisummaa Oromoo turan hundi isaanii kaayyoo isaanii Oromoof Oromiyaa bilisa baasuu malee nama tokkoof miti. Abaluu kooti dhabee jiranii duukaan deemne bara. Du'eera jiraniitu aarsaa biraan kaffalle isaa. Haxxummaa jiran raba. Amma namni tokko Tigree irraa baruu qabdaa jedha. Tigree irraa baruu qabdaa. Yeroo namni isaanii jalaa du'u kunooti istimbaan jiranii callisanii qabsoo finiinsu jedha. Hooggantoota Oromoo darbe irraa quba qabaadha. Oromoo yeroo sana dammaqe utuu hin dhalatin dammaqe dhaggeeffadhu. Shinniigaa keessatti hayyoonni Oromoo kutaa Oromiyaa hundumaarraa walitti babba'an gaafa boolla tokkotti gannammanii
Oromoon jaraaf jedhee ganda kootii du'e jedhee irraa dubbate tokko hin jiru. Waa isaanii dhiise ammuma libsuu ijaa keessatti of ijaareetu qabsoo bilisummaa Oromoo finiinsee sadarkaa kanarraan ga'ee jechaadha. Amma Jawaari yoo jarattiin dhabamsiiste maal ta'a? Miidiyaa marratti afarsitee miidiyaa marratti bittinnooftee haftaa jechaadha. Biyya sana gubataa waa tokko hin godhu quba qabaadha. Waa tokko gochuu hin dandeessu bara. Maa gogaa wal bullusin. Lubbuu nama gaagaasisuu hin dandeessa. Bara Hacaaluun duura yoo xinnaatti ijoollee 300tu galaafatame bara. Tokkitti Hacaaluutiif. Hacaaluu lubbuu isaa deebisuu miti. Nama Hacaaluu galaafate garuu seeratti illee dhiyeessuun hin danda'amne. Sinnaan galaafatame wanta ta'eef. Yoo xinnaate garuu lubbuu dhala Oromoo eessuma isaa dabalate eessuma Hacaaluu hundeessaa dabalate nama 300 oltu galaafatame. Obboleessi isaa fiddee miidiyaa irratti ajandaa uumta. Asirraan viidiyoo durii gadi baastee ajandaa uumta. Hamma yoomitti Oromoo kanatti taphachaa jiraatu warri miidiyaa irra jirtan kun. Warri ofii yaaduu hin dandeenye warri paaswoordiin kee Jawaar fuudhee mana keessa jiru kun hamma ni mana keessaa ba'ee hanqanan yaadaatti jira dhala Oromoo. Warri paaswoordiin isaanii harka Jawaar keessa jiru kun rabbiin godhi malee yoo inni aarsaa kaffalee wareegame akkasumatti qadaadamee hafa jechaadha utuu hin banamin. Ija kee nama dhuunfaa irraa dhiisi rabbi irra kaadhu. Waaqa irra kaadhu. Yoo sana iji keessii banama sammuun keessii banama. Sammuu duudaadhaan dhala Oromoo joonjessuun barbaadina. Oromoon kaayyoo laaluu danda'u qaba. Rabbii gaditti kaayyoo laala. Kaayyoo rakkan jiru waraana bilisummaa Oromooti. Marroon bor godaanuu danda'a bara. Nama gaafa marroon maqaa dhaamu si dhukkubu akka gandaatti yaaddu deentaa koo mitan. Marroon bor rabbiin gori malee akka tasaa yoo akka gullechaa kutee sokkee ettaa nama isaaniitti fufaa jira. Kaayyoo laalaa malee nu isa miti. Arra garuu hoogganaa kaayyoo sanaati. Kaayyoo sana isatti oofaatti jira. Baaburicha isatti oofaatti jira. Kanaaf isa dhaggeeffachaatti jira. Sababa inni wallagga ta'eef sitti hin fakkaate. Eessa yoo ta'u deentaa koo miti. Dhugaa kaayyoon ilaala malee nama sana hin ilaalu. Hoogganaa kaayyoo akka ta'etti immoo kaayyoo sana jala deema waan ta'eef waan hin jedhin dhaggeeffachaa deema jechaadha. Nama kaayyoo hin qabneen qalbii Oromoo facaastee sheekii kaabineen gadi baatee Oromoo diraamaa hojjettu hafuura girrisummaa dhiisi bara. Tokkotu kaleessa koomentii naa barreessa beektaa jalatti. Bara jireenya isaa keessatti taayee danda'a waan gaarii gootetti jedhee kan hin yaadu jedha. Dhaqii koomentii kaleessa ilaali. Girrisa jettee warra Facebook irraa akkasitti awwaaressitu kana moggaasa sirrii laatteefi jedha. Warra sammuun see cufamee jirudha. Oromoodhaan jechaatti jira miti. Warra munna nama jala yaa'uun jechaatti jirta. Nama jala yaata taanaan dhuguma isaarra jechaadha. Waabeen ani immoo waabeen siin jedha quba qabaadha. Warri nama jala yaatu warri sammuu amantaa ofirraa hin qabne warri nama tokkitti akka waaqaatti waaqessita yaadu kaayyoo kan hin qabne isin immoo waabee jedhamtu. Waabeen immoo bu'aan buustu. Dhumni see kosii keessa taa'u minjaalarra teessee achitti cafaqamtee duudha jechaadha. Mootii see jalaa du'e wanta ta'eef akkasin ta'in kaayyoo qabaadha. Kaayyoon kee gaaris ansitti nima waabee feesbuukii kanarraa maqaa nama tokkooti maqaa Jawaariin daldalturra kaayyoo badaa qabaatu iyyuu malee kaayyoo ejjennoo qabaachuudhaan hangaasaatu si caala. Akka nama dhuunfaatti kaayyoo isaa Oromoo arrabsoo Oromoo diiguudha isaan kaayyoo arrabsoo sanaan qabatee dhaqee mootummaan nama arrabsoo simatu keessatti paarlaamaa galeessitti agarsiise. Kaayyoo badaaraan kaayyoo isaa gaariidha siin jechaatti hin jiru. Kaayyoon isaa badaa isa ta'u malee jalqabaa amma dhumaatti diinummaa Oromoo qabaachaa Oromoo addaan qoqqoodaa dhaqee kaayyootti cicceetu kaayyoo badaa sanaan waan badaa keessa galeera. Ati garuu kaayyoo hin qabdu. Asutaalee isa qabatta achutaalee kana qabatta yoonni ODDUU jette yoonni PPR jette yoonni KFOR jette maal taphataa kubbaa miillaati gareen barbaade kan bitee fuudhee si naannessu taphataa kubbaa miillaa duwwaatu maallaqa guddaa gaafa argatu garee kana galakkisee garee kana keessa bada garee kana galakkisee garee sana keessa bada jechaadha akkasin ta'e kaayyoo qabaadha maaliif nama duukaa yaa'aa jedhe ofii yaa'u bare kanaaf warri ajandaa akkasii uumtanii sooshaal miidiyaa kanarra rakkoo miti. Ishee nama sitti dubbadhu kun si dhukkubaa jecha garaagaraa jechuu dandeessa nuun dhannara nu yaa'u. Waggaa 3 baranaa uummati lixa Oromiyaa uummati wallaggaarra gaafa dubbachaa ture warrattiin aangoo barbaaddi warra akkasiiti jettee bilisoomni jettee ganamaa galgala gaafa dibbee dhiichisa utuu xiyyaaraan tumamu ati sirba nuti dhiichisaa baate. Arra garuu kabajateera uummati sun aarsaa kana jedhame yoo kaffalu malee arra boqonnaa itti argachaatti jira. Waan aarsaa kaffale sanatti. Garuu an boqonnaa argadheera Oromoo ka biraan kutaan biraan immoo akkam ta'a jireetu yaaddee dhala Oromoo iddoo garaagaraatti dhufan oomishanii Gujii Boorana Wallootti giddu galeessatti oomisheetu godinaalee Oromiyaa hundumaatiif raabsaatti jira. Ilmaan Oromoo kutaa hundumaarraa walitti babbaate. Nagaan boqodheera bakka iddoon koo bilisoomeera jedhee ciisaatti hin jiru.
akka namaatti yaadu jechuun akka kana. Qaama kee keessa iddoon tokko yoo si miidhame dhukkubbii sana miira qaama kee hundumaa dhaggeeffata. Ati garuu warra gab tokkoon kee laamshaa minjaa barcumarra teessa gar tokkoon qaama keetii laamshaadha. Kanatti gootee lallabdu immoo akka nama fayyaatti jecha utuu gar tokkoon qaama keetii. Arras bar uummata keenya dararamaa jiruuf dubbachaatti jira waraanni bilisummaa Oromoo. Bilisummaa hanquuraan lafa dhiichisaatti hin jiru. Ati garuu maadheeraan sochoota. Koominitii keessatti wal ijaaruun Oromiyaa bilisoomsu sitti hin fakkaatin. Sooshaal miidiyaa irratti of ijaaruu yoo ta'e sitti meera amma jala sarare. Miliyoona 2 ol qaba Afrikaa keessaa tokkoffaa ture hordoftoota qabaachuudha. Ooshuu hin dandeenye Jawaar Mahaammadiin daboo ijaarrachuunsaa miidiyaa keessatti ijaarrachuunsaa koominiitiidhaan ijaarrachuunsaa ooshuu hin dandeenye. Dhugaatti fakkaannaan anni PP maalos abaawos miti PPs miti kan inni abdadhee uummata Oromooti jedhamiti warra Facebook irraa abdate maal goote isi ati moo iyya dhugaare jette nu abdate nuyi sitti boomnan masaraa gumnatte kosii mana kee boroo utuun gubin har'a geessetta kun inni barumsa argate qalbii jijjiirratee dabar kan hin baranne si sammuunni kaleessa ammas warra itti sittan warri moobeon baqqalaa cabbo baqqalaa garba achi odeeffannoon fuudhe jette miti gaafa maatiin dubbisuu deemu itti argi paaswoordii jalaa fuutee deemte kana uummata kanaa deebisee uummati kun amma ijoon jaatti jira jedhin inni dhugaan baree fi waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbadhaa yeree dhossaa taasa'uusi gadi baasii dubbadhu jedhee ittiin dhaloota qalbiin jalaa sokkee sheekii kaabineesii maqaa amantii sana kan bakka hin buune gadi baatee Oromoo akkasitti xiqqeessuu barbaaddu yeroo itti gatii argattan fagoo miti. Barichuma takka kana bara. Paasterii kaabineen Abiyyi ganamaa galgala nutti faarsiti. Sheekii kaabineen immoo asii dhala Oromoo tokko fuuteetu miliyoona 50 jijjiirti jecha. Utuu birrii argatte kun Oromoo harka jiifatee nama gurgurtuura kaabinoonni akka kana. Kanuma isiniin jechuu barbaada waraana kee bira dhaabbadhu kabaja isa sittora. Yoo nafxanyaan gadi baastee qaltee lafa harkistee sitti agarsiiste waan gootu tokko hin qabdu. Miidiyaa kanarra piroofaayilii irraan kaa'atta goofandii ittiin hin banta. Namoota muraasa moo gadi baatii du'aa jettee ajjeesisuu dandeessa. Kanaan ala garuu lubbuu sanaaf gumaa sanas baasuu hin dandeessu. Gumaa jira kana yoo isaan waataan kan baasu waraana bilisummaa Oromooti. Lubbuudhaan yoo qaqqabates kan keessaa baasu waraana bilisummaa Oromooti. Sanaan ala biddeen gogaa abdii gogaaraan jiraachaati jirta. Ilmaan waabe irraa dammaqi. Amma paaswoordiin kee dhufutti akka hin deebine luugduu yookaan paaswoordiin kee amma dhufee sammuun kee banamutti namas hin taatu. Utuu akkasitti jirtu bilisoomuurra gadi beeyutu jecha tokko siin jedhee xinnoo boqonnaa argatte gaarii natti fakkaata. Rabbi qalbii kee siifa banu, sammuu kee siifa banu, ija kee jaamee jiru rabbi siifa banu, sammuu duudee jiru, sammuu akka buqqee, akka dhagaa